Hashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaan isinitti himaa dursa hangafoota oduu. Sirni eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraa Odaa Bulluq gaafa amajjii 4/2022 gaggeeffame. Waraanni mootummaa Shaggar lixaa keessatti dubartii garaatti baattu ajjeese. Daawwattoota keenya gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu kan isinitti himu Anmoonet Badhaasaati. Sirni eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibraa Odaa Bulluq gaafa amajjii 4/2022 gaggeeffame. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti lola waraana biltsiginnaa wajjin kan gaggeessaa jiru. Ittuma fufuunis saalota wal fakkaataa yookiin saalota ulfaatoo akka kanaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota Oromiyaa maraa keessatti leenjifamtoota haaraa eebbisiisaa akka jiru yeroo yerootti ibsaa jira. Waraanni mootummaa Shaggar lixaa keessatti dubartii garaatti baattu ajjeese. Gabaasa keelloo miidiyaan kaleessa argateen giddugala Oromiyaa godina Shaggar lixaa aanaa daannoo gandaan caabbii baddeessotti waraanni mootummaa Abiyyi Ahimad dubartii ulfaa Birqee Kabbabaa jedhamtu badii tokko malee balbala mana isheetti rasaasa 3 ajjeesuusaa gabaafame. Ajjeechaan kun guyyaa kaleessaa amajjii 10/2022 raawwachuusaas gabaasni arganne ni mirkaneessa. Guyyaa kaleessaa magaalaa Ginciitti lubbuun namoota 6 olii waraana mootummaan darbuusaa gabaasa arganneen mirkaneeffanne. Namaaf naasuu dhabuun waraana mootummaa gara jabeenyummaa isaanii daranuu itti fufuu kan agarsiisu hangaarraa ajjeechaawwan suukkanneessaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiraachuu isaanii gabaasni arganne kun ifa taasisa. Oromiyaa ona garaagaraa keessatti ajjeechaa suukkanneessaa raawwachuu itti fufuu waraana mootummaa gabaasni arganne kun kan ifa taasisu qaamolee waraana mootummaa rasaasaan namoota nagaa ajjeesuu aadeeffachuu dubartii garaatti baattullee naasuu dhabuun gochaa hammaataa raawwataa jiraachuu yeroo adda addaatti gabaasa argannuun mirkaneeffannee jirra. Hiikamuu miseensota hoogganoota KFO ilaalchisuutiin KFO'n ibsa baase. Baatii 18f mana hidhaa turuu kan ibsu hidhaan irra gahee hidhaa siyaasaa ta'uu ibsa sanaan jaarmiyaan kun kan akeeku qaamolee isaan hidhanis dirree siyaasaa isaan keessa jiranitti isaan waliin dorgomanii moo waan hin dandeenyeef siyaasni keenya waan isaan sodaachiseef jechuun akka hidhaa siyaasaa irratti raawwatan kan ibsu KFO'n hidhaa irra gaheef mootummaa komata. Itti dabaluun erga hidhamaniin booda rakkoowwan gurguddaa hawaasa biyyattii mudachuu caqasanii rakkoowwan wal waraansaa uumaman miidhaa uummatarra gahaa ture miira gaddaan hordofaa akka turan ibsan. Hariiroo uummattoota biyyattii jidduu burkutaa'ee biyyattiinis saffisa olaanaadhaan gad konkolaatee yeroo arginu mana hidhaa keessa teenye wanti godhuu dandeenyu gadduu fi guyyaan fooyya'aan akka dhufu hawwuu fi rabbi kadhachuu qofaa ture. Keessumattuu yakkoota suukkanneessoo sabaaf sablammoota naannolee biyyattii kanneen akka Oromiyaa, Tigraay, Beenishaangul Gumuz, Affaarii fi Amaara keessa jiraatan irratti raawwatamaniin gadda guddaatu nutti dhaga'ame jedha ibsi KFO'n bahe kun. Haala siyaasa Itoophiyaa har'aa irrattis kan dubbatu ibsi kaleessa bahe kun gaaga'ama siyaasa biyyattii keessatti uumameef balaa hamaa maatiiwwan 13 dabran keessa mudate of duuba deebi'anii sirreessuuf yeroon isaa baay'ee barfatuunsaa waan wal nama gaafachiisu hin qabu. Haa ta'u malee hammamuu dhiphatus badiin biraa akka hin uumamne hambisuu nagaaf tasgabbii deebisanii dhugoomsu hawaasaa fi uummattoota walitti araarsuu fi biyyattii deebisanii ijaaruudhaaf carraan ni jira jennee amanna. Kana godhuudhaaf garuu qaama hundaa biraa fedhii dhugaa bu'uura godhate hirmaannaa onnee qalbii guutuun taasifamuu fi murannoof kutannoo waan kana dhugoomsu qabaachuu gaafata jedhee jira. Rakkoo karaa nagaan hiikuuf sochii mootummaan itti jiru kan jabeessu ta'uu kan himu KFO'n jijjiirraa adeemsa gama mootummaatiin mul'ataa jiru kan waraana leellisu baroota lamaa oliif turerraa gara rakkoo uumamee nagaan furuu irratti fuulleeffataa jiru akka tarkaanfii gaariitti fudhanna. Yaadni kunis qabatamaan gara hojii mul'ataa fi irra deebii hin qabnetti geeddaramuu qaba jennee amannaa jedha. Qaamonni lola kana keessatti hirmaannaa taasisaa jiran hundi rakkoo dhalatee fi furmaanni nagaa akka argamuuf mariidhaaf carraa akka kennan waamicha goona. Hamma gama hundaan dhukaasni guutummaan guututti dhaabbatuttis qaamni hundi nageenya uummataa qabeenyaa akkasumas dhaabbilee tajaajila uummataa kennan akka tiksan dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna kan jedhu ibsi KFO. Qaamonni haala kamiyyuu lola biyyattii keessatti uumame furuudhaan biyyattiin nagaaf tasgabbii yeroo kamiyyuu caalaa isii barbaachisu akka argatu shoora gaarii akka taphatan dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Qaama kamiifuu deeggarsa siyaasaas ta'e meeshaa kennuudhaan waraanni biyyattii keessatti akka babal'atu qaamoleen taasisan gocha akkanaarraa akka of qusatanis dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Qaama
tokko cinaa hiriiruudhaan deeggarsa laachuudhaan balaaf gaagama biyyattii keessatti deemaa jiru hammeessuurraa balaa dhalate kana mariidhaan akka furan dhiibbaa akka taasisan dhaamuu barbaannaa jedha. Saboota biyyattiif akka dhaamsaatti kan dabarseebsi kun sabaaf sablammoonni biyyattii waamicha waraanaa fi qaama kamiinuu godhamu akka balaaleffataniif haasaa fi duula jibbiinsa gaggeeffamu kamiifuu gurra akka hin kennine dhaamuu barbaannaa jedha. Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaan gadditti dhaga'amus ibsa kana keessatti eeraniiru. Akkasuma abbaa seeraa Abdul Jabbar Huseen ajjeefamuu isaattis gadditti dhaga'amu ibsuun ajjechaawwan raawwataman kun akka qorataman waamicha dabarsa. Dhimma hidhamaa siyaasaas kan eeru ibsi KFO kun hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti sadarkaa gubbaatii hanga jalaatti jiran miseensonni dhaaba keenya, deeggartoonni keenya, hooggantoonni ABO gaameeyyiin, miseensonni ABO hidhamtoonni siyaasaa kumaatamootaan lakkaa'aman, gaazexeessitoonni, rogeeyyiin akkasumas qaamoleen sababaa siyaasaa qofaaf labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee hidhaman hundi haal duree tokko malee akka hiikaman gaafannaa jedheera. Ministeerri Itoophiyaa Abiy Ahimad fi Joo Baayiden bilbilaan waliin haasa'an. Guyyaa kaleessaa pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayideniif muummeen ministeera Itoophiyaa dhimmoota adda addaa irratti bilbilanii waliin haasa'uun isaanii himame. Mariin bilbilaan hoogganoonni lameen kun taasisan irra jireessaan dhimma nageenya Itoophiyaa keessaa irratti kan fuulleeffatu ta'uunsaas himamee jira. Keessattuu akkaataa wal waraansi Itoophiyaa keessa dhaabbatee biyyattiin gara nagaatti dhuftu irratti marii taasisuu isaanii xalayaan Waayit Haawus irraa ba'e ifa taasisa. Itoophiyaatti hidhamtoota siyaasaa hiikuu eegaluu isheetti jalqabbii gaarii fi kan jajjabeeffamu akka ta'e kan hime Joo Baayiden hidhamtoota siyaasaa ammallee manadhaa keessatti hafan akka gallakkisuu qabduuf gaafataniiru. Akkasuma namoota labsii yeroo muddamaan wal qabatee hidhaman ilaalchisuun marii kan taasisan yoo ta'u, dhimma qaamolee nageenyaa fi maqaa labsii yeroo muddamaan nama nagaa qabanii hidhuu ilaalchisuun Abiy Ahimad qaamota dhimma nageenyaa komachuu saasimeera. Dhimma hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa waggaa 100 ol bara kana gufachuu irra jirus kan dubbatan yoo ta'u, biyyattiin marii biyyoolessaa haqa qabeessa kan gaggeessitu yoo ta'e hariiroon biyyoota lameenii deebi'ee kan jabaatu akka ta'es mariin bilbilaan taasisan dubbatan jedhame. Lola Itoophiyaa keessatti gara nagaatti fufuu tarkaanfii marii biyyoolessaa haqa qabeessa didaa turte Itoophiyaan amma fudhachuu marii gaggeessuuf waadaa akka seente simame. Kanaafis hidhamtoota siyaasaa akkuma hiikuu eegalteetti kanneen hafanillee akka hiiktu gaafatameera. Dhimma waraana dirooniin gaggeeffamaa jiru irrattis yaaddoo akka qaban Joo Baayiden haasaa bilbilaan taasisan kanaan kaasanii dubbataniiru jedhame. Haleellaa ulfaataa akkanaa Itoophiyaan akka dhaabdus gaafateera. Daawwattootaa fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduu ammaaf qabannee kana gammaa ture qophiilee Keelloo Miidiyaa kan waliin turtii gaarii.